Jijjiiramni teekinooloojii amataan akka biyyattiitti dabalaa dhufe kun biyyattiin akka daran bareedduu fi akka wal dorgomtu godhuu yoo danda'u gamoowwan mimmiidhagduu tan biyyattii bareechitu ijaaruu danda'anii jiru. Ashamaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan, nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu jechaa qophii har'aa teenya keessatti gamoowwan dhedheertuu akka addunyaatti sadarkaadhaan yoo laallu biyyoota isaan itti argaman dheerina hagam akka qaban kan waliin laallu ta'a. Isinis haga dhumatti nu waliin tura. Kurnaffaa taayippii 101. Taayippiin 101 Taayiwaan keessatti yoo argamtu fooqiiwwan addunyaa keessaa kurnaffaa yoo taatu, gamoon taayippiin tun dhaabbinni isii 508 meetira yoo taatu, keessi isii immoo biiroowwan daldalaa, iddoowwan gurgurtaa, iddoowwan bashannanaa, manneen nyaataa yoo qabaatu asaansaroota 61 godhameefii jira. Gamoon tun ijaarsaaf doolaara biiliyoona 1.7 yoo fixxu bara 1999tti jammaramtee bara 2014 xumuramtee jirti. Baroota 2004 hanga bara 2010 jidduutti gamoowwan addunyaa keessaa sadarkaa 5ffaa yoo qabattu, yeroo ammatti garuu tan biraa isii caaltee jirti. Haa ta'u malee gamoowwan addunyaa keessaa sadarkaa 10ffaa qabattee jirti. 9ffaa Siitik Taawar Chaayinaa keessatti tan argamtu magaalaa Beejing keessatti gamoon tun yoo argamtu sadarkaa 9ffaa qabattee jirti. Keessi isii iddoowwan hojii hedduu yoo qabaattu, dhaabbinni isii meetira 528 yoo taatu, walumaa galatti fooqiiwwan 115 keessa isiitti ni argamu. 8ffaa Tiyaanjii CTF Finance Center biyya Chaayinaa keessatti magaalaa Tiyaanjiin yoo argamtu, gamoo guddoo addunyaa 8ffaa taatee jirti. Gamoo guddoon ajaa'ibaa tun dheerinni isii meetira 530 yoo taatu, bara 2012tti eegalamtee bara 2019tti xumuramtee jirti. Chaayinaa keessatti sadarkaa 4ffaa qabattee jirti. Keessi isii asaansaroota 80 yoo godhamuuf, biiroowwan daldalaa, hoteela, appaartaamaa yoo qabaattu, fooqiiwwan 98 kan lafaa ol yoo ta'u, fooqiiwwan 4 immoo dachii irraa kan qabdudha. 7ffaa Guangzhou CTF Finance Center gamoon tun Chaayinaa keessatti yoo argamtu, namoonni yeroo baay'ee Still Tower jedhanii yoo yaaman, gamoo guddoo addunyaa 7ffaa tahuu dandeessee jirti. Gamoo guddoon tun dheerinni isii meetira 530 yoo ta'u, fooqiiwwan 111 lafaa ol yoo ta'u, fooqiiwwan 5 immoo tan lafarraa yoo qabaattu, asaansaroota 95 yoo godhamuuf, manneen jireenyaa, hoteelota, iddoowwan magaalaa, biiroowwanii fi paarkiiwwan yoo qabaattu, ijaarsa isiitiif immoo amata 4 akka itti fudhate ni beekama. 6ffaa One World Trade Center Ameerikaa Niiwuork keessatti gamoon tun yoo argamtu, sadarkaa 6ffaa qabattee jirti. Gamoon tun dheerinni isii 541.3 meetira yoo taatu, fooqiiwwan 400 lafaa ol yoo ta'an, 5 immoo lafarra yoo ta'u, gamoon Niiwuorkiif miidhagina dabale kun keessa isiitii liiftii 73, asaansaroota 11, biiroowwan daldalaa, iddoowwan bashannanaa, reestooraantoota, manneen jireenyaa kan qabudha. Ijaarsa isiitiif maallaqni bahe doolaara biiliyoona 3.9 yoo ta'u, bara 2006 eegalamtee bara 2014tti yoo xumuramtu, diizaayiniin itti dalagamte kan hedduu miidhagu yoo ta'u, Skidmore Oolingii fi Marii Arkitekchar biyyattii keessatti dhaabbata guddaa gamoo ijaaruun kan hojjetamtedha. 5ffaa Loota World Tower Dabub Kooriyaa keessatti yoo argamtu, sadarkaa 5ffaa yoo qabattu, dheerinni isii meetira 554.5 yoo ta'u, fooqiiwwan 123 lafaa ol yoo ta'u, fooqiiwwan 6 immoo kan lafarraa yoo ta'u, ijaarsa isiidhaaf bara 2010 eegalamtee
bara 2016 xumuramtee jirti. Dabub Kooriyaa keessatti gamoo tokkoffaa yoo taatu keessi isiitii biiroowwan adda addaa hoteelota mimmiidhagoo iddoolee hojii yoo qabaattu ijaarsa isiitiif doolaara biliyoona 2.5 ijaarsa qofaaf bahee jira. Kookaan Peedersan Foksiin kan ijaarame yoo ta'u maqaas kan argattee Lawutan World kan jedhamu irraa akka ta'e ni dubbatama. Afraffaa Ping On Finance Center Chaayinaa keessatti magaalaa Shenzhen kan argamu Ping On International kan Finance Center gamoowwan addunyaa irratti argaman keessaa afraffaa yoo taatu ijaarsi gamoo guddoo tanaa dhaabbata inshuraansii Chaayinaa guddaa beekamaa Ping On Laayifiidhaan deeggarsa maallaqaatiin kan ijaaramte yoo taatu dheerinni isiidhaa meetira 599 tuqaa takka yoo taatu bara 2010tti eegalamtee bara 2017 kan xumuramteedha. Keessi isiidhaatis asaansaroota adda addaa, paarkiiwwan, biiroowwan daldalaa adda addaa, iddoowwan daldalaa yoo qabaattu walumaa galatti fooqiiwwan 120 yoo qabaattu ijaarsaaf doolaara biliyoona 678 ijaarsa qofaaf fixxee jirti. Sadaffaa Makkaa Royal Clock Tower yeroo baay'ee Abraaj Albaayis Tower jedhamtee yoo yaamamtu gamoo guddoon tun sadarkaa sadaffaa qabattee jirti. Biyya Saudi Arabiyaatti yoo argamtu gamoon tun fooqiiwwan 7 yoo of keessaa qabaattu dheerinni isii 600 meetira yoo ta'u akkuma maqaan ibsutti akka addunyaatti sa'aatii guddoo tan qabdudha. Fooqiiwwan 120 lafaa ol yoo ta'an lafarraa immoo fooqiiwwan 3 yoo ta'an gamoon akkaan miidhagduu fi guddootun ijaarsa qofaaf doolaara biliyoona 15 yoo baastu keessi isiidhaa iddoowwan magaalaa adda addaa hoteelota mimmiidhagoo manneen jireenyaa kan qabudha. Lammaffaa Shanghai Tower lafaa olii fooqiiwwan 128 akkasumas lafa irraa immoo fooqiiwwan 5 kan qabdudha. Gamoo guddoo addunyaa lammaffaa tahuu dandeessee jirti. Magaalaa Punduk Shanghai Chaayinaa keessatti yoo argamtu dheerinni isiidhaa meetira 632 yoo ta'u keessa isiitii manneen jireenyaa, kondominiyeemii, biiroowwan daldalaa, hoteelewwan, iddoowwan hojiilee, manneen nyaataa kan qabudha. Gamoon Chaayinaa bira kutee akka addunyaatti sadarkaa qabate tun ijaarsaaf amata 6 yoo turtu maallaqa doolaara biliyoona 2.4 fixxee jirti. Tokkoffaa Burj Khalifa Arab Emireetii Dubaay keessatti yoo argamtu gamoowwan gurguddoo addunyaa keessaa tokkoffaa yoo taatu gamoo guddoo fi miidhagduun tun Dubaayiif bareedina tan dabalte tun dheerinni isiidhaa meetira 828 yoo qabaattu fooqiiwwan 138 keessaa yoo qabaattu walumaa galatti ijaarsa qofaaf doolaara biliyoona 1.5 fixxee jirti. Keessi isiidhaa hoteelota mimmiidhagoo, manneen jireenyaa, biiroowwan daldalaa, manneen nyaataa kan qabudha. Ijaarsi isiidhaa amata 5tti yoo xumuramu gamoon Burj Khalifa asaansaroota 57 godhameefii jira. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya qophiin har'aaf qabannee haganumaa viidiyoo yoo isinitti tolte laayik godhuu hin dagatinaa. Warreen chaanala keenyaaf haaraa taatanis sabskiraayib godhuu hin dagatinaa isiniin jecha yeroo dhuftu magaalota gurguddoo Afrikaa kan waliin laallu tahaa hagasitti nagayaan naaf tura.